malee kan hirkatu sabni waadaan awwaallatu dhaloota abiddaan gugubatu manduusa dagadoo kan dagatu kan kee haasawaan kan hin dhumne baraan tikatti dhiiga jibse manduusuma hawaaya finfinne akkaniitii samaanaan qabne Kosa disi warra baabiyyaaf karaa galattisi Kosa disi warra baabiyyaaf karaa galattisi warra baagadaaf karaa galattisi warra baabokuu karaa galattisi ijoollee jalaa karaa galattisi oromoo jalaa karaa galattisi السلام عليكم. أما واي لينش خين جوهر محمدي في بكلا غربا في جلوان نساني شوفات من هدا خيسا خجران ودو تكاتنا دكبه كامان نفتنير ورما إيديوت وجين خدلو يسرعين أركده وان سنتي مفديمو وان سبني خينيا كوبان كبني خناتون دكبه وان ندكبه يرجران جالوان خينيا من هدا خيسا خجران درجة كبان زيرو في تكيسا في لميسا سديسا كسي جران أمنين بروباغانداف ورهي دمهيدا خيسان جران أكو من جنة مالي في جوهر مقوفا فداني ور جوهر وجن خوجة تشفاتو جرون نساني دوا warri gartee halaalan harka lamaan warra nyaatan niftanyaa wajjin warra hojjetu takkeessaa fi lammeessaa fi sadeessaa qaban manuma hidhaa keessaa wal dhaban namni siree gubbaa harafuu jira bakka gaarii nyaataa fi dhugaatii gaarii bakka bishaan itti daakuu jira bakka waan hedduu jira mana mootummaa taho bakka gartee adda kan mootummaan qabdu gartee viillaa hedduu qabdi mootummaani achi keessa taho achitti hidhaa jiran akka gartee alam baaneef akka dubbiin alam baaneef cinaa ummata akkasitti hidhanii jiranii gariis hidhuma dhugaa sun keessa jiran meef keessa deebine haa gaafannume agartan obboleen keenya walaayitaan waan isaan godhan sa'a 24 irraa fixe jallawwan isaanii guu qabanii hidhan hidhaarraa baafatanii miti kana sabni kun lubbuu isaa kabajee sun booda saba isaa kabaje jechuudha nuti heddumminni keenya lubbu teenya kabajnee saba keenyas kabajuun beeynu biyya teenyas kabajuun beeynu afaanumaanu dubbanna malee waan biraan jiru mee guyyaa meeqa mee bultii meeqa amma eega jallawwan keenya cufaatu hidhattee gooramanii gartee dukkanaa toho ifaa toho hidhaan hidhuma guyyaan tokko akka baatiiti baatiin akka amataati isaaniif mee bu'aa tokko waan goone ni jira bu'aa tokko waan goone ni jira hin goone qeeroon xiqqoo sossoote paartii kanaatu qeeroo gaggeessuu fedhaa fi paartii kanaatu gaggeessuu fedhaa fi dura ta'aa kanaatu qeeroo gaggeessuu fedhaati kanaafi wal shukuumuu jirtan aboo qeeroon isiinuu isinirraa haajaan qabdu isiinuu ni qabdi
yaada mataa isii ni qabdi akka itti hojjettu. Mee itti yaada akkamitti adawwii keessan kun lafarraa dhabamsiisuuf itti yaada. Yaada gartee isin mataa waliif fidee isin fixu kana ifirraa dhiisame. Adawwuma keessan kana nifxanyaa idiyoot fi shuxii kana shimallis jara kana ifirraa dhorka dura. Sun booda fi deebi'a. Mee saba Somaalee ilaala. Mangistii guddoota addunyaa tana cufaatti bulchite utuu saba xiqqaa kana hin dandeenyeef. Hoguu adawwiin isaan iddoo seene wal tahanii adawwii sun ofirraa dhorkan. Sun booda deebi'anii rakkina isaanii itti fufan. Nuti maaliif akkana hin taane? Maaliif karaa kanatti hin hojjanne nuti? Hafuurri qaawni xiqqoo nu banamee hafuura xiqqoo baafanne waluma fixuu fi waluma hammeessuu fi walirraa dubbachuu fi foon fi foon kaan nyaachuudha bas waan bira waan qabnu hin jiru. Meef keessa deebi'aati if gaafadhaati mee ilaa arra jaallawwan keenya hidhaa keessa jiraniiti maaliif jiranii jiruu kam keessa jiranii quban qabdan. Maaliif hidda sunii isin keessa jira hidda gabrummaadha. Namni keenya hidda gabrummaan ani jiru sun dhukkubni sunii keessa jira. Walgayii gubbaa hiriira gubbaa onneen jabtuun sun gartee dachii tana sossootu numa jirti. Hiriirri sun dhumnaan walgayiin sun dhumnaan dubbiin cufaa cuqqaalame jechuudha. Akkasitti nama meeqaatu lubbuu isaa dhabee cuqqaalame. Durirraayis har'aas bakka nuti itti jirnus. Jaallawwan keessan akkamii irraanfattame? Isiniif jecha